waajib goone achitti jalqaba haara fudhachiisnee makiinaa achitti eebbisiisna. Makiinaadhaan fuunee akkasitti moora galchinee mooraa balbala irraa fuudhee hanga doormii qabuutti namatti goonu. Kummaali obboleeyyan hangaffan aanteetiyyaattu as jira akkatti dhaga'e keessattuu namni gaafa biyyatti dhalate raafa'ee haaduma fedheefu haa ta'u galtee ittiin deebituu qalbi dhaga'e jeeqaniinsa muraasa keessa seenu. Lakkii asiis obboleessa kee hangafaatti dhiistee dhuftus obboleessaa obboleettii hangafaatti asii qabdaa hajamuun yoo ammatti goone qalbii tasgabboomsuuni waan silaa biyyaa ibsan godhaa yaada yoo qabnu sanii akka kolleejjii Awaash Baaleetti sagantaa kana kolleejoota dhuunfaa mara jechuudha. Dhuunfaa mara magaalaa kana jiraate hin jiraatin karaa isaa hin jechuudha. Amma sagantaa kana keessatti gaa waan hammachiisuu keessaa isiin guddoon kanatti guddoo erga waliin ilaalle isinitti guddoo ni beeka. Kan ammalaa beeka. Bagana gayaan dhuftanii eegaan deemuudha akkanaatiin jee wal bira kaayyanna jiruu tana fuulduratti talifuudhaaf qophaa'ummaan barbaachisu walitti himannaa yaada jiru mata dure orientation and the life skills training jedhu irratti waan xiqqoo takka isinii qabadhee mee maal laala as keessatti kunoo qabxii sadan sanaan yoo isin irraa fudhattan isin biraan ga'uu ta jalqaba mee bu'uuruma Awaash Baaleetiif sababa ta'eerutti maatiitu jaaramiinsa kolleejjii Awaash Baaleetiif sababa ta'e sababa san xiqqoo isinitti hima. Talamadaati Awaash Baalee gudheen maalitti amaneeti kolleejjii kana gadi dhaabe maali hajoo lamadaan sibira kaayyatuu qabu qaba. Tasadeensaati gaafa afnaatu sana jeetiin karoorfate garuu sinqiin tagaafanaatiif qofaami achi birallee tarti jeetii jedha. Nuti akka ilmaan mugootaatitti mugoota maaliif akkaan jeebuudhaan isinitti hima. Akka ilmaan mugootaatitti mugoota nurra jiru san galchinee bituudhaaf mugoota beektuudhaaf liqiitu nurra jira jechuudha. Ta'abbaa nutti as dabala. Akkama fakkeenyaaf hanga tokko birraa qabsinee waan akka garummaa fa'a achi nutti as kannan isii tan hanga tokko as goone taattees suuta tolaa deemu. Hiyyummachi as dhaala. Isiinis bakka deemuu qabdi. Saniifuu waan babbareedduu hin dhaalle. Wanti babbareedduu nuti hin dhaalin kanaatiitu mugoota nuti. Akka ilmaan mugootaatitti. Mugoota sanfirraa hafallee ilmaan ji'a ibiitee dhalatti aantu mugoota osoo ta'in qabeenya dhaalchisu ta'uuf maaltu nurraa eegama? Akkam ta'uu qabna? Amala akkam horachuu qabna? Kajaa'uun wal qabate wanta laalluutu jiraa jechuudha. Sanii bu'aa sadeen kanaa qabatee isinii dhibee ta duraatti hojjeta. Ta jalqabaatti maaltu bu'uura? Wanti bu'uuraa nuti akka jennee lafaa kaaneetitti bu'uura. Ejjennoota akka qabannee lafaa kaane. Maal jennu? Hawaasni keenya rakkoo keessa jira. Hawaasni keenya rakkoo hawaasummaa qaba. Ta diinagdee qaba. Booda bultee ta siyaasaallee kaati. Isii tana kana itti dha'u namni abalufaa godhaa jennee achi eenyu jiru rakkoo hawaasa keenyaa tuuta. Kan duraa numa jennee quba bitti qabne jechuudha. Kan duraa numa. Sani akka nama isa cinaan namni jire akka nama irratti dhiifatu hin qabnetti ka'uu danda'uu qabna. Maal harkaa qabna?
maali haafan janneeti kaduraan numa itti jenne jette fakkeenya isliin dargaggoo sadarkaa keenyaa kanatti hargee bahaadhatti lixaaf keenya waan ta'eefiin isin ija ha sadarkaa keenyaa kanatti dhaabbata yoo xiqqaa keessattuu habarnoota jaare silaa hargeen hedduu qabaachuun tura ture hedduu hin jiru nu kaduraati hin jiru isin hin jiru nu kaduraati akkana jechuun maal jettu kun akka malee dubbatu hafu keenya agarsiisa saniif namni irratti caqasnu hin jiru namni irratti dhiisnu hin jiru abalufaa bakka kana duucha hin jiru saniif kaduraa numa hin jenne numa san keessa arra isiniis jechuudha numa gaafaan jiru isin abdattee isinis waliin jirra rakkoo hawaasa keenyaa buuratti bu'u kaduraan illee hin jiru numa kana qabanneeti aarii kanaan lamaan haase kana maaltu si fide laata abaaboonitti nu boonni museen akaakoleen warra hangafaa turan meeti kasoo irraa isinii tokko akaakoleen kun ummata jajjabo baatana akka maalii uumuman akka urjii yookaan immoo urjii bahaa jaanii baatana akka fakkeenyummaa biyyaatitti isii tana uumuu tattaafatee itti leellisaa fakkeenya tokko lamaa kun mee haqubee tolchee biyya waliin ga'e eeysaan akaakoo keenya akaakilee keenya akkana godhu akka naafata kalamadaati lakkii miidiyaa arra miidiyaan humna guddaa jaa akaakilee keenya dubbii tana nama jibbaadha dubbii tana nama jibbiraa teetitti afaan reediyoo caqsagaama jaallatti reediyoo caqsuu qofa miti isinii mirkaneessinu miidiyaa qabaachuun dubbii taphaatii mitiillee isinii mirkaneessinu jaanii akaakileen asii gasiiqanii Moqdishoo irratti reediyoo banuu danda'an afaan Oromoo bareeda saalaani achi jedhan jechuudha walii galee halamada tasadaffaa akkas qofaa miti hawaasummaan jabaatu kabiraa furamti hawaasummaas jabeessu kabiraa saniis furmaata itti godhuudhaaf hawaasummaa jabeessuu keessatti wanti ka aartii hin jirtu jaanii warri aartii gadi fagoo ara galaana qabdu arardee arra galaana qabdu ni olte arardee lala gaddanii hara aartii hinde handhuura aartii turte gaazexaa bariisaa jalqabaa Piroofeesar Maajii Hamid Muudee barreessuu beektanii kanneen gaafachi ilaale akaakileen keenya uummata akkaan jajjaboo ta'uu kan nutti agarsiisa. Bakka akaakileetti hanqanne jidduu kanatti muboonni nu dhaale. Bakka akaakootti deebi'uuf namni eenyu kabiraa hin jiru. Kan duraa numaa kanaaf qurate jechuudha. Kan eegaa keenya mee hawaas baadii hoo maalitti amana? Akkamitti waan jeeqanaatti goonu fakkaata. Hawaas baadii jalqaba moggaasa maqaa isaatirraa yookaan hawaas jedha. Hawaas kun biyyaa isa faarsu kana hedduun dhageenya. Biyyi kun hedduu eenyu faarsitu? Abbaay kana faarsitu duriidha. Abbaay masilaa waan gabbina biyyee biitii keenya qabdu aragee ambaasee walii galee abbaay Polamitti ooleen beena kana faarsitu. Hawaas kun faaruusaa hedduun dhageenya. Nuti illee hedduu faaruu beekuun hallitti. Ammoo kan kun akka hawaasni mataa gadi qabanne hawaasa keenya hojjechuu qabnaa. Hawaasa keenya mataa gadi qabanne hawaasa itti akkeessine hojjechuu qabna. Mee hojiilee isaa muraasan xiqqatu isin irraa ture. Ifaa biitti tun jalqaba ibsa. Kaa'iitti abbaadhaa hawaasa. Silaa takkittiin san qofti gaya. Hawaasa faaruu silaa amantiin silaa faaruu fatan. Takkittiin tun qofti gaya. Hin taane. Martii ijaanii dhaasaatti maaltiin tokko beektanii. Hawaasni biyya guutuu waliin gala. Biyya guutuu. Hawaasa agroo indaastirii ijaanii. Warshaalee sukkaara biitti tun qabu. Wanjii jettuu dhageessanii
mataa haraa jechuu dhageessanii warshaa gurguddaa sadi kabiraa ka Affaar keessatti hundeeffame itti abbaan Awaash haamsa takkaan dhageesse mataa gadi qabatee eega ilmoo dullaa bitta ta'u seenaa jijjiirama eega boodaa kanaa biis wal qabatti gincii beekanii gincii jechuu dhageessanii gincii Amboo bakka sosochiin marsaa mootummaa dabare kana jijjiirtee irraa eegalte jechuudha. Laga san jalaa gaara san jalaa gaara Qillimoo achi eega waan qabu hannate osoo takka qisaasu hanga gammoojjii Affaaritti kannate haaya gawaanii qabu sinii hanne jaa'ee walii galee saniin akka isaa kana mataa gadi qabannee waa fayyanna jechuufi Awaash hin jenne baay'ee homaatu bidee jennaan baay'ee jechuun sulula qinxamaa Awaash kun ka keessa deemu sulula qinxamaa sani sulula qinxamaa kana maaliif fakkeeffanne hawaasachi jiru sani fakkeeffanne ka galata Awaash kanaa beeku biitti lallabu baattu jettu baattu galata Awaash kanaa beeku jiraa jechu hawaasa santu beekaa saniif nullee akka Awaashin mataa qabanne yoo hawaasa keenyaa ta'e akkuma hawaasa sulula qinxamaa sanitti galata isaa baru ta'anii ni beekanii saniif akkanatti akkeeffannee dandeenya. Awaash baay'ee kana jedhu isin hoo eenyu isinii kun eenyu jennaan kunoo yoo nagarta wayiin jaarsummaan qabu na fakkaata amma dura daldalu saniifuu yaadne dargaggeessa maali dargaggeessa jechuun nama hamilee jedhatu gisee nama akkaasin naasoo kanatti xiqqina keessatti xiqqollee taatu argitanii xiqqii qabeetu mee fakkeenyaa isinitti jaarsa amata 80 dubara sanaatiin ganaa bu'ee makiina akkasii bitadhee mana akkanaa jaalladhee jedhee jechuun hawaan yaaddanii akkana jechuun qabeenya guddaa kun qabu jechuudha maal hamilee hin qabu jechuudha dargaggeessa ta'uu ganaadhaan jedheetu waan dina tokko dhaamata saniif nuti dargaggeessa warra fadhii hin guutaminiif hedduu qaba san keessaa guddaan hangafni ifin tuffannu hawaasa keenya nuu jijjiiraa karaa eegalle jenneeti kana ifinitti san qofaa miti enda professional illee enda professional jechuun xiqqollee taatu qubee lakkaa'uutu maal nu qaraasisa waa takkaan qubee kana keessatti isinii gaafa isiniin kun yoo gandagaltanii nama isiniin geenye faadhaa wajji gaafa wallaltan namni akka isin taajjabe maal isiniin jaa bo'ati nama barattee yoo kiyyaa kolleejjii faallee barattee eebbifamtee dhuftee akkamiin nama kana wajji wallalta sin jaa maal akkasiin jechuu jiru beekaa hayyummaan sirraa eegaa ati ka qubee xaadhaa fi zaa x plus y is equal to mirroo gargar dhoorkee x bakka godhee y bakka godhe warra afaan hin beekne sanuu namticha afaan beeku kan jechuudha dhaabee gargari akkana orma godhuu beekuuti kaattus professionals yenne akkasitti iyyaamu tasadaffaat datti aantu nuti ilmaan qotee bulaati ilmaan biyyeessaati ilmaan orma roorrifamee as geenya saniifuu sanii adda ta'uu hin dandeenyu akka qotee bulaa keenyaa ta'utti akka abbaa kiyyaa ta'utti akka haadha kiyyaa ta'utti jechuu afaan biraati akka obboleessa kiyyaa ta'utti jechuudha bifa kanaan xiiqiin hojjette jenneeti hawaasa bu'uura ka godhate ilaalchi keenya ta'uu qabaa karaa eegallee irra tolchu keenya inni sadeeffaadhaan xiqqaattuus taatu wayii jijjiiraadha peonas taana akka bartee akka duriititti fakkeenyaaf laala har'a qophii dhiichisaa fakkaatti malee hin ta'uu baandiin hin dhuftuu kadiyaan gaafa dhiichisuu ni qabna gaafa gammaddanii eebbifamtan achiini aboo har'a guyyaan kan gammachuu teessaniifi dhiichisalleeti har'a immoo guyyaa qophoon luka gaariititti saniif hedduun dhiichisu hedduu wal aarsinu hedduu wal onnachiifna yaadijuu of keessa qaba haasoo baniinsaa waliin godhanii Yusuf fitatee anis
General manager wali jiri wali bagar utangai je yoni gari kute sirri ni barte dasan akabarera ikkato akabu akabuti orma hoggeyu ni tata ande jawu muje nuti kana bakka haya rebu hange to kokase hawash malti ke ibad lala awash dalatin dura amata shal ribe ni garato amata shal ribe ni garato ne sakke satti bu'a bai hedduba nama di demo talle to dachane shan agantani duudu maaltu adeemsa san keessa ture nuti akka ilmaan abbaa san qabu haadha sanii fi obboleeyyan reefu isin hime san qabutitti eeysa jirraa sababni sossoomuu qabuu fi maalii akkana amma laala akka kutaa harargeetti naasuun deemu tatti aanuta akka kutaa harargeetti kutaan harargee sosochiin isii kutaa oromiyaatii fi kutaa biyya biraatii wajjin ta'an madaaltu ta'uun dirqama yoo san hin taane maal rakkoo uumama meetaa akkama taduu qabnuuf ta uumamuu sodaanuu raaniin amma isiniin ta jalqabaati namni wal hin qabne biyyan qabuu jaala namni diinagdee harkaan qabnees biyyan qabuu jaala namni siyaasa harkaan qabnees waa biyyan qabuu jaala saniifuu nama biyyan qabne taha hawaasni wal hin qabne diinagdee harkaan qabne qooda siyaasaa sadarkaa isaan malutti hin horatin waligalanii kakana hin qabne tokko galman ta'u eega jenne duuba hawaasni akka hawaasa harargee bahaadiyatti biyya tana anis ni qabaa jettuuf taju'aa maal qabaachuu qabaa hawaasummaa ijaarame qabaachuu qabaa arra qabaachuu qabaa fi taqa qabaanne xiqqasa san boodamuu ni qabaannaadha qabaachuu qabaan keenya taarraa ni qabaannaa qabaachuu qabna waan ta'eef jechuudha tajaajilu mee hawaasummaan kun maal mee sirna fayyaa keenya kan biyya keessaa ilaala haya deebi'aa kan harargee koota asii Finfinnee alatti asii Finfinneetti gaafa ergan barbaqaa kuteen takka qalbii namaatti hin dhuftu eeganii farii Finfinnee jee kute abaluun kuni jaanii asii karaa kuta kan eegannu laala hawaasni ijaarame sirni fayyaan isaa jabata hawaasni ijaarame sirni barnootaa isaa jabata hawaasni ijaarame sirni safuu isaa jabata hawaasni ijaarame wal jalaya dirqama harkaa wal qabaachuun tajattu tana so biyya qabaachuu qabna dirqama jaaramuu qabna halama jaati diinagdee yoo diinagdeen hin jiraanne bilisummaa raajaa bilisummaan jabduun ta diinagdeeti jaa sawa isaanii eeganii gabrummaa garii firraa bita aawona gadii isii jaanoo hangana gartanii ta garii firraa bita meetu jaaraa fi miskiina namni kunuu qixatti roorisa qixa salaamtaa tanaa hujaani saniifuu qaama jaarame akka mangistiitii fi jillidiisii xixiqqaa ollaa hundaatti roorisa jechuudha ollaa waliigale tokko biraa dhorkuu hin danda'u jechuudha ifami saniif diinagdeen hawaasni keenya ijaaramuu qabaadha tasadaffaa waa takkaan isinitti amata sadii akkana dura hiriirota xixiqqoo tokko ture akkam gadi duratti ibiin haa bulchinuu takka ture rakkoon qabu osoo yaanuuti ganda keenya yoo abaluu bulche malee jechuun takka nuti gartanii ganda keenya yoo abaluu bulche malee eegana maaltu na dhageenya akka dhuunfaatitti ganda keenya irraa dachaalee yoo ollaan bulche malee mee salphii sifati sarrakkoon qabu uumamanii namaati namaatu akkasii uumame rabbiin gisee isa tolchu akkasii tolchu ani immoo achiin garagalcha abanuun godha jechumoo abanuu namaa godhuutiitu sirrii atummaanuu kan namaa godhu san yoo taate
خانوغل أجي قابتو سنتهورا سري متيجو نوغل عن سري مت أبغى تقول جوكا أمة يرو هندا هيري بموتا أمني ما لنتين هوا ثم الجارني دينك الجاري سادر كاسياساتيس أكاي سامرورا يو دينجين خجافة توتا أورمون مهابين تتوجد آية سهابين تت haramaya jettu hiyyaatu haya eega haramaya jette jaari hawaasa haramayaati beekumsaan ol guddisi sadarkaa ol aanaa irra gahi aboo haramaya san dhufeenu haa bulchuu haa jiru qaarsiisu maa akkas godhuu hin dandeenye sanii qabxiineen sadeentun bu'uura kanaafoo eenyu bu'uura sadeenuma kanaafuu barnoota bu'uura eeysaa miti yoo xiqqaatte daliilli namni asii qabu ragaan asii qabu hayyuu badhaafamaa noobeelii obsaa cimaa abbaa warraa isaa fi angottichi bahuu haa danda'e ummata isaa bilisummaa haa gonfachiisuu danda'e Madiba yookaan ammoo Nelson Mandelaatu gorsa tokko nuu haadha. Maali education is the most powerful weapon. Yoo hidhatte haa hidhachuu qabdu beekumsa jedhu most powerful weapon waan ta'eef jecha meeshaarraa ta'e hidhachuu qaba ta'a akkaan humna olaanaa qaba eenyu jedhu beekumsa jedhu which you can use to change not the single village, not Warada, not zone or region or country, to change the world. Adunya jijjiiruu beeka jeeti adunya jijjiiruu dandeessaa jira. Ammanti kanaan gaafa walcinaa qabnu hojmaneen keenya xiqqaa taduraa kan jijjiirraadha. Hawaasa keessaa baane kana jijjiiruu tattaafannaa gaafaan nuti isinis ibiti dabaleeti sana keessaan narraandisina. So akkasitti qabatuudha qabna. Education is the most powerful weapon. Ana fakkeenyaaf inni isinitti meeshaan hamtuun niikularri fakkaataani niikularri sana isa dalagame beeytani asiin dalagame akkami dalagame beeytani yoo hiyyaa ati nama baratee miti hawaasni nuun jedhu saniin dalagame beekumsaan dalagame mataa kana sodaadhuu jechuu ergaan bira hammaan niikulara tolche san waan niikulara akkana qilleensarraa hambisullee tolchuu malaan mataa kana sodaadhuu jechuu saniif education is the most powerful asirraa eegallaan tanaan ergan tana jee kunoo jiddu gala deeffadhe jechuudha. Barnootaatiitu hawaasa diinagdee ijaaruu danda'a. Beekumsaatiitu hawaasa hawaasummaan siyaasaan ijaaruu danda'a. Saniif kanarratti dursa xiyyeeffannee malee rakkoon teenya tana qofaa miti. Qabxii lama dabalate. Tasa deebifaati. Mee isinii kanarraa hoo maaliif eeggate? Maaliin isin bira kaayya? One is in Biraka, the Murasan is in Dama. Basic quality should be possessed in quality Gahumsa. Akanamam Goni Regiruti Gahumsa about to come. Once in Cape to come. Jaha, Tadura to the Tadura, Huno Vidate, Ilal Chad, Ilal to Toko, Ilal Chabot Musurini, Ilal Chimero. Science is the degree. Depoliticize is in India. Avante is a two gata debate on the Resa, Ilal Jani, and Ilal to the Jetu Hanau Jipe. Ilality science is that. Siasanity. May science Masakana. Akin Jetu. Ilal Jetu Hogansa. Wow, Unditolu Hogansitolu Kabat. Hogansi. Sani manje attitude is everything. Ilalti wa helle nje mekanik. Gabi takama zingara. Wana kagara gartu nunja. Gartu. En wajib wana kagara taka adile da nanje tu dendisa.
gaarri kun gaara cabbiiti. Mee hangam takka gartuu wujeen isin gaafatte hangam takkaan kun xiqqoo nama cimtiti maal jechuun nama keessatti dhiiroo waantu hafe duwwachi hafe gad hafe dhiiroo kama kamisa dubbii jechuudha nama kaasa. Gaafa gaara cabbii akkanaa gartan amalatti waan akkanaa duubaan jiraa hubadhaa jiru. Xiqqoo gartanii guddaan garree hubadhaa jiru. Harkas kudhan gartan malee 90 hin garree hubadhaa. Haaya boo jechuu takka jiranii. Dubbiin tun ilma namaatiin wal fakkaatti. Ilmi namaatis akkanaan mee kamitti akkanatti. Ilmi namaatis akka gaara cabbiisanii amala lama qabaa jiru. Nama jechuun afaan hawaasummaatiin amala jechuudha. Mustafa jechuun amala jechuudha. Waan biraatii miti. Mustafaan jettanii gaafa haasa'uu yaatan waan amala isaa haasa'uutan malee tasanii achii bakki irraa buutan takka hin jiru. Amala jechuu kan ammaas akka namni duraan gabaabsina. Barjaa inni tokko miskiina. Qaqabbanaawwaadha. Amala keessaa san tokko. Waliigalee haalli bunyaan kiyya gadhaa'oominni biyyallee gabaabinni biyya jechuudha. Kunillee qaama amalaatirraa herreegamaa jechuu barbaade. Sani ilmi namaa wanni ittiin beekamuun amala. Amalli kun lamatti qoodama. Amalli tokko mul'ata. Amalli kaan dhokataa jaan. Amalli mul'ataan kabiiti sii beeku jechuudha. Akkamiin naa beeku jenna gaafuma gongootee fi gaafuma jajjatte sirratti arganii sirra dhaga'anii sii beekanii jira. Sani afaan Amaariffaatiin maqmaaqsa tokko jira. Aabsi kaffati cinqillaati taayyaalii jira. Gaafuma ati afaan banteen hanga ati geessu si argee jechuudha. Atiin kun dhiiroo gabuumaalee qabaachuun dhabduu lakki atiin kun hayyu jechuun isaanii beeka jedhu gaafuma ati waa jajjabdu. Agartanii amalli kana uumaan jennaanii mul'ata jennaan. Amala mul'ata. Sanii hawaasni keenyaaf maal jaan? Hiriyyaa keenyaanii eenyu kataate siifi nimaa kana jechuun maal jechuun ni jajjabtaa ni goggootaa jechuudha. Gaafa sanii argee dhagee amala san sirratti baree amala mul'ata jennaan jechuudha. Kaan ammoo dhokata jaaniin kaa keessatti gadi dhidhiime kaa keessatti gata haata lameen kanarraa tolfamtanii haaya boo. Amala mul'ata jechuun gaama afaan saayinsii gisee deebisu numa jajjattaa hayyummaa ta'ee sitti arkaa hanga ati geessu yookaan hayyu yookaan miti nawulee jaaniin numa goggoota ogummaa ta'eetiin keessatti arkaa iskiin jaaniin akkanattiin si beekaa. Taan ammoo atuun dubbannee waan beekuu jira. Ta'a akkam ilaalchenna mee maal fa'a isiisa. Fakkeenyaaf hanga wanti bakka si biratti qabu. Hanga fakkeenyaaf barnoonni bakka si biratti qabu. Hanga bakka si biratti qabu dubbiin san dubbii keessaa ta'an waan beeku. Hedduun jaalladha yoon an jettee mee hanga takka yoon sin jee waan beeku nan galtu. Saniif isiin san ilaalchaa dhokattu jenna. Bakka isiin si biratti geessu istaandaardi jaaniin. Hanga ati barnoota kana murteeffattee itti dhufte jejjimanti jaaniin. Hanga ati kaka'umsa qabdu motivation jaaniin. Hanga wanta kana naamusa inni barbaadu ati guutuu fi ta'eetu keessa keetitti. Maal jennaani? Ethics jennaan. Hanga ati itti amanti beliefs jennaan. Hibbee waan kana. Sani ilaalcha jennaan jechuudha ganda kana. Haya duuba maa tana haasoo jennaan wanniin tana haasoo dubbii qastii kanaatiitu xiyya kana agartanii. Laal kurnannummaan gubbaa agartan saniihu sababaa 90 jalaa kanaa jala kana 90 san yoo ol qabee hin taa'in kurnan gubbaa san hangasuun argitanii jechuudha. Mee dhaala gaama bakka barnootaa nuti kanneen. Ayyoo abbo barnoota waan dila san jijjiiraa isaan hubannoon qabanii. Mee qasii qabalan gaafa eebbifamtee faja. 2,000 bara yookaan 3,000 bara yookaan 5,000 bara. Tanaaf amata dila kana dhiisinurraa. Maarree gaafaan gurgure. Jimaa kaan san gaafaan itti cabse baajaayi takka.
agartanii valiyuu jechuudha. Barnoota gatii nuti hannineef maal qofaan safarre mindaa qofaan safarre saniif beekumsan horannu saniif ogummaa beekumsi nu kan hin qaban valiyuu jechuun sani. Barnoota bakkaan kannine saniif akkana bakkaan akka Harargeetti akka Oromiyaatitti akka Itoophiyaatitti deemee immoo akka Afrikaatitti akki akkana bakkaanee bakkasi akkana bakkaachuun keenya bakka nuti barnootaa kannineetti kan beekumsa hin horru dubbii xiyyaatii hin isin jedhe meegaa kanaan daran justify isinii godhe isinii kana meeqaa gabbaati osoo shukumii takka hin dhageessin shaabarii kana dhaqaa nama tokko nu hataa qottaa silaa isin hin jenne yoo nama tokko nu hataa qottaa silaa isin hin jenne yaanuma jalqabaatti qabamtee feeddagamu maaltu san fidaadha eddaa hallitituun ogummaa feeti eddaa hallitituun beekumsa feeti haaluma namtichaa laaleeti lakkii namtichi kun haraaraan qabu yoo tuqan dafee dammaqa hin taatu jaa beekumsa eddaatu achichi dhawanii qaama hajochanii eega qaamni hajoojee booda harka keessa qaanii ogummaa eddaatu san beekanii maaltu isin dhorke beekanii wanni isin dhorke haaliti waan hamtuu jettanii amantanii vaaliin jechuun san bakka nuti hannineef jechuun san hanniti haraami yookaan haadhiyaati jettaniiti amantan bilii jechuun saniitiituutu ogummaa hannaan dhorke beekumsa hanniti barbaaddu santu nu dhorke agartanii haayagaa hanna baga wallaalle waan biraatoo gaggaarii maa wallaallaa wanni wallaallee fi ilaalchaatiitiitu atiikoo hankoo qabaadha akka hawaasa guutuutitti bakka nuti hanninuufitiitu murteessaa bakka nuti naamusa inni barbaachisu qabaachuutu murteessaa kaka'uufitiitu murteessaa itti amananii itti seenuutiitu murteessaa sani attitude is everything hingi jenneetu jalli kun tollaan sagaltam toleeti kurnan hafees tolchaa jala walii galee haya dubbina kanatu noo laaftuu miti maal feeti jijjiirama bu'uuraa ka amalaa feeti jijjiirama bu'uuraa ka amalaa fiduun laaftuu miti maaliif jennaa warri keenya mallee tana mudhaamu hanna harka bare dooluu sosso'aa jala kanetumaa jechuun barteen daftee namarraa achi hin siitu mee ilaala hangam akka rabbitti kan maxxanni hedduu hatti fakkeessinu bakka takkatti takka booneeti ni diddi boo rabbii naan hin fadhiniiti saddunyaa fi akka namaarree janneeti bakka kanatti kabar karaa sa'aan sanaa kan kabanne yoo hasaa qiddaasee hin kabanne bakka moo lafaatii beetutti rabbiin nuun hin foone boo hiiki addunyaa fi jannee akka nama rabbitti hedduu amanee fakkeessinu hedduu ka amanee barteeffame ni barreeyi yoo barcaa taate itti ciraa harkaan goggodhuu didda walii galee akkana diddaadhaafi sa'a addunyumaa bakkana godhatan jaa'itu kataa'ee kadara gullee taa'ee bitaa gala saniif akki barre dafee nu godhinni ammoo abdii mura ifaan nuti hin jechuutu maaf abdii murre barsiisaa abdii murachuun sirrii miti ijin barsiisu guddaa tokkoon nu afeera kun hanga galmaatti qolalaalaa turtan barsiisaan kun jaarti tokko kanan jedhe asaabalee hoo buuraa malee hoo hojii ta'anii birraan jeebsan asaabala jechuun gosa shimbirroo tanaa gosa allaattii tanaa eegilsi jaaniin eegilsiin tun gosoota shimbirroo irraa isii rabbiin carraa umurii dheertuu jiraachuu kanneef carraan jeebeera carraa garuu akkanumaan carraa kana guutuu fayyadamuu hin dandeessu
tumale nema ali carransa carra hanga jiddu galaan amata torbaatam jiraachuutti rabbi kanneen carra kana fayyadamuudha murtii gurguddoo murteessuu qabduutiitu jiru gaafa umriin isii amata afurtam murtiin san maal murtiin san lamuma filatu yoo haaddu'a dubbiin tun isin jalan galinga najjabduudha hedduu dhageeffadhaa jechuun isa jeemee dhiifama yoo haaddu'a yookaan ammoo hadhumaa buuqataa xiqqoo si hiraarsinaa hiraar fudhattaa akka jechuudha mee isiin tun ta'a kana gaafa ummii kanaa deesse qormaata gurguddaa sadiitti fuulaas deeffata ta tokkoffaatii qottoo ruusii tanaatiitii kana jallata yoo firii taatee foon taatee ta isii jala buute fuudhuun dandeessuuf afaanii qabamuuf deemtee ta lamadaatii gooblaa isii kanaa irratti dullooma ariituun qabdu dheessituun baatu ta lamadaa dhufte laala tasadaffaati qottee isii tanaatiitu dooma qabdeenyaattu utaalte irraan dhorkitu haaya kun eessaaf naateessi eegaan ari'een qabne fiigeen baan bakkanna dura birraan dhorkine yoo haa qabadheenyaan maaltu asaanaat haaya yoo silaanu taatee kam jenna tungaa amiin eenyurraayi Rabbi Rai, aku na ini na godeen taha jenneti itidis na mukam Rabbi namu akabira kanu godeni irram kan akabira kanu gode mata wanja untuk kona gubasi khai akasi gode akasubatta jetu kana jetu yadi itidedi yadi wajadu na sebasi khai jetu falam dabdu fala barbadi jetu Sani ben bartu jeeti wan tanelle nu ergenala isintu wa rabbi ramu ergen men bartu makhluqa kana laile yo taate wa barta je haya makhluk ni kun umatti du asali bilan umatti hadda bilan hadda tan bilate kam tawuta akka madate tirate akka milan tattafatus la halagan judak ega somal qotor usasan daga gadis hangga isin irracap lala habbukat eti ega qotor ruda behille wandu opsa dul kharille tiri biga aja ne silaru tate ansani sodata birra ega si homal hangga biqiltuun eega biqiltee hoo qeensa kuta qeensa kana buqqisee bixa maali keessaa sanii agartanii gaafa ijoollee gisee ilkee biqiluu teessu cabsanuu qabu isaa ilkee bitidee kataa afaan isaan afaan guutu jechuudha gosa wannaa kana akka ta'e abbaa 32 qabu walumatti obboota kan afaan guutu isa tasadeessaatii maal godha hangaafu qeensi biqilullee eega qeensi biqilee hoo buuqiisanii kutu buuqiisan birraari adeemsi hadhaasi abbuqqachiisaa obsii kun baatii 5 irra tura baatii 5 guutuudha kana keessa dabre erga kana keessa dabree booda tanabbahaa haaree dardaree yoo karaa shamarranii kana ta'es duratti deebi'ee carraa amata 30 dabalataa jiraachuu argataa injifataa ta'e
kasih sami dalala bineensa irraa bineensa akka kanaa Amerikaan mallattoo bineensa kana qabdiiban mallattoon isaanii guddaa kan fageenya meeqatti sosochii lafarraa ilaalee achi koonsantireet godhee bu'ee qabu waan sun midhaan waltajjiitti jijjiira akka bofaa lafa beektanii hooftaa jee lafa fuudhee samittiin kutee nyaataa godhata sun midhaan maal godhatan nyaata godhata hanga illee ta'uu na qaba maaliin jechuu barbaada wanni niin jechuu barbaada laala fuula dura dubbii obsan malee waan hanga ganamaa walitti hidhisan irra aananii obsa kanarraa barachaa abdiis akkuma kanatti horachaa itti deemuu qabna. Tanuma isinitti illee deebi'ee ni qabna. Tanuma duuba akka walii galaan maal walii dhaammanna? Wanni walii dhaammannu ta'a. Amma ilaalcha kanarratti walii galtee kanarratti otoo godhanne. You all are fighters for community well-being. Ararraa eegalle nuti hundi waliinu orma sochii hawaasaatiif waliin qabsoomnu taana. Talamadaaf you all are parts in the person of the college. Ararraa eegalle akka qaama tokkoo taanee waliin hawaasaa dalagaa keessoo keenya cimsachaa bakka nuti dabnetti asirreessi jecha waan takkaan isinitti dhaama. Tan ijoolleetti jedhuriis barsiifata. Hinaafaan ja'anan hinaafa bakka biraa waan bareedduu argitanii dhaqaa laala koottaa tana bareedduu nurra qaban jedhaan nu gootisa. Maaliif jennaan bu'aa san hawaasa keenyaa booda dandaba. Waan isin arran dhiibbaan irratti gootanii nafichisiistanii irra barattanii beekumsa san booda hawaasaatti fayyadamu. Saniif hinaafa qaama tokko taanee waliin hojjenna haju. Inni sadaffaa we fight as one spirit or as one soul together for our society's prosperity. Galma gahiinsa hawaasa keenyaatiif qaama qalbii tokkoon waliin sossoona. Baga keenya taatanii galatooma. Indagamu, amin kesan indagamu. Kabajamoo obbo Mustafaa hojii gaggeessaa waliigalaa kolleejjii Awaash Baalii damee Harar hedduu isin galatoomfanna. Meeshaa godhaa harka keessan akka goshaa godhaatu. Hayyee isinis hedduu galatoomaa ammas irra deebi'uudhaan waan jalqabarra haasa'uu eegalee irra isinii deebi'a. Harka keessan takka ol naa qaba. Harka keessan ol qaba. Jalqabarratti maaliin isin jee ture? Mee namni yaadatu ni jira badhaasa addaa qaba. Mee namni naa himu ni jira? Ishi maaliin jee ture? Nice. Isin kolleejjii keenya filattanii nu makamuu keessan nu wajjin jiraachuuf amata 3 ta'u 4 ta'u 5 ta'u